meeqaan samii meeqa ilmaan irraa kanii fi haadhaa fi abbaan jireenya isaa guutuutti laphaanii mana barnootaa akaadaamii jalqabaarraa ibtidaa'iyyaarraa qabanii ilaan inni yuunivarsiitii bahutti kan itti laphaan ka gaafa inni maandiisa ta'e injineera ta'e yuunivarsiitii irraa ba'e galata haadhaa fi abbaa hin beekne. Haadhaa fi abbaan guyyatti kan siraa dhaabbatee isaaf jecha laffa'u ka waan babbareedduu fi uffachuu godhu dursee ilma fi uffisu. Kanii fi yaaddoo ilma isaa waan hiriyaan isaa uffatte. Kayfiifillee hin qabne laftee kan siraa guyyaa guutuu dalagee ilmaan isaa uffisu. Ka haga inni yuunivarsiitii bahutti illee itti laffa'u. Walaakin tarbiyaa diin islaamaa kana keessatti kan hin laffaane zamana kana keessa jirranaa fi isinillee rabbi nu haatiisu duba. Fakaraja eeganii fi inni itti laffee zila kana mana barnoota ibtidaa'iyyaarraa qabee haga yuunivarsiitii itti laffe. Maallaqa isaa bira dhaabbatee ni yaada isaa hunda rakkoo isaa hunda dhibdee isaa hunda irraa furee gaafa dhufee meenat deebi'e galata haadhaa fi abbaa galchuu dhiisii haala amala gaarii haadhaa fi abbaadhaan laaluun qabu.